واو واو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرد ثياس براهون خيسن. كون ورانتنا جنام الصبي ساعتي كل أثكتين باسبورتي فلوس شو دفتي مجرى باسبورتي رو ترى بدأ نابيت وربيتا ورفان سيان ورفا بدر جرا أما كان في جنام الصبي هنو هالكن كان لا ديما جرا شو لا مراجع قوتوس في ليسا باسبورتي والكبتة وان جرو هندا شو لا أنت باسي بودسين في ليسا جمع يوتيوب كياتي نردفان سنجاكاس بالفو سلفو كزي يمرون أرا إندومز بلتر كزي بلتر كني درسا تورو تورو أنجي من الدرس عليهم بس كم تدرسون أدرسون بقى أدرسون جناون أنت تسكول جناون تستكول بس يقول أبي سو أي سلفو سو بقى سلف لاي أبي تاوني بسلف ناب أبي سلف ثالث يوم ميجريشن أجني جرا ميجريشن درسنا يلا بقى نزل له والله سلفين سينا سلف قد دور جرا كان مصدق أنا في بس وين سلف كان مصدق أنا في سلفين بنا سلفي كان مصدق أنا في واي سلفي بنا جرس بله ومن الناس بلون سافرتي واي سلفي جرس بله بنا سلفي أنا واي سلفي وين سلفي بنا كون سلفي له كونون سلفي له أبي سلف واحد أمام بوتر كونون سلفي رجاس إيبان سوبر ماركت أمان واي ديمي ده رجاس نمنا سبلاجو إيبان واي سلفي كون سلفي شو واي كمان بوت واي سلفي لا إله إلا الله أهو ديمي تدبق أهو كنون سلفي الله لا إله إلا الله واي سلفي بس أبو مالك يا من سلفي لافتم تو لا إله
كان هم ده يوم تنجر جاي سنو سلفين سلفلاتهم تملين دان أملين راهو أملين رفقو أملين رفقو بني كمان بوت بني كمان بوت أملين فقو جرا لا إله إلا لا إله لا إله ويسلفي أخيرا كنا أخيرا جلا خنا كنا دينا هنا akkuma gartan ganama subiidhaanin sa'aatii sanitti Migireeshina Finfinneedha gootaraa deemee jechuudha. Kanin gartee ani yeroo sanin deeme nama gartee halkan sa'aatii 10tti salfichi dhaabbatu jira. Walumaa galatti paaspoortiin kuni kan duraaniiti kan duraan qabu kuni kan ammaati jechuudha. Nama gartee haaromsuudhaaf yoo ta'e ammaan tana mootummaan haala gartee duraan rakkina paaspoortii gartee duraan jirurraa ammaan tana haala gaariidhaan fooyyessaa jira jechuudha. Innis maali fakkeenyaaf namni tokko paaspoortii jirachuudhaaf yoo gartee kan ammaan tana dhaqute paaspoortii qabaattee jijjiirachuudhaaf yoo gartee Migireeshina kan deemte ji'a lama yookaan ji'a sadii yoo ture ji'a afurra hin ture jechuun ammaan tana. Ammaan tana ji'a lamaa fi wayitti naaf bee jiraadha jechuudha kiyya. Paaspoortiin ammaan tana Migireeshinni walumaa galatti dubbisanitti dheeressu haala fooyyessee jiraachuu nama gartee haaromsuudhaaf warra gartee haaratti gartee baafachuudhaaf wanni jiru xiqqooni ture. Fakkeenyaaf ji'a 5-6 ture hundaa mudannoon gartee Migireeshina gootaraatti harka keessa namni baay'inaan akkanatti walitti qabamee dhufa. Fakkeenyaaf yoo gartee maqaan kan kee baarraa kee bakka alfaabeetii bakka dhaabbatu jiraachi dhaabbata. Yoo gartee maqaan kan kee gartee immoo S irraa kan ka'u ta'e bakka S dhaabbata. Yoo maqaan kan kee A irraa ka'u baarraa ka'u ta'e akkasii dhaabbataa jechuudha. Laxafamee jira. Guddaadha bakka guddoodha magaazina guddaadha. Achi osoo dhaabbattu maqaan kan kee gartee takka siyaamanii si dabarran maasalaama hin harkattu jechuudha. Jechuun inni harkattaa garuu deddeebuu si feesa jechuudha. Inni biraa immoo namni tokko osoo gartee miiseejiin hin galleef yookaan immoo telegiraama gubbaatti osoo gartee maqaan isaa hin baane yookaan dhufutee ifuma rakkisuudhaata malee namni gartee si keessummeessu hin jiru. Namoonni gartee akkasitti dhufaa jirtan silaa osoo gartee dhufuu baattanii isin hin jiran. Tokkoffaratti yoo gartee maqaan kiyya gartee bahee jiraa jettee kashakkatu ta'e maqaa kan kee akkuma gartee waraqaa beellama gubbaratti qubee osoo hin dongorre telegiraama gubbara galtee yoo barreessitee sarchi gootee siif boonda dhuftee gartee asitti rakkaturra telegiraama gubbara galtee maqaa kan kee gartee barbaadu ta'e achirra yoo barbaadettee irra siif gaariin siin jira. Yoo kan Finfinnee ta'e Finfinnee warra paaspoortiin bahee fi Finfinnee keessa lalataa jechuudha. Yoo kan Adaamaa ta'e Adaamaa keessa yoo kan Hawaasadhaa ta'e Hawaasa keessa yoo kan Jimmaa ta'e Jimmaa keessa akkasitti lalataa jechuudha. Namoonni baay'een ammoo osoo gartee maqaan isaanii hin bahinii fi yookaan immoo teekistiin gartee miiseejii yookaan immoo bilbila irratti bilbila isaanii gubbatti osoo hin galanii fi achitti deddeebiin hedduu jiraachuudha. Saniif akka gartee ifi rakkisinis hin jaa gama telegiraamaan gartee ani gadhiisuunis yoo gartee jooyin gootanii hordoftan maqaa gartee warra gartee paaspoortiin bahuu fi yerootti yeroo gartee Migireeshinii achirraa maqaa gadhiise sekendiiniin gartee isiniif gadhiisaa jechuudha. Achinis hordofuu hundeessanii gama telegiraama kiyyaan gartee hordofuu hundeessinis hin jaa. Akkasuma gartee gama feesbuukaatiinis garuu feesbuukni maqaa san guutuu waraqaa dila san guutuu waan fudhannecha gara telegiraamatiin irra isiniif wayyaan isin jaa. Dabalataan yeroo gartee Migireeshina gootaraa dhuftan waraqaa keessan tambaallama san qabatanii dhuftanii jechuudha. San qabatanii dhuftan ragaarii isin jaa. Inni biraa naannoo Migireeshina dallaalota jira. Dallaalonni kuni ani warafaa siifin qaba jeetii gartee wakabaa godhaa jechuudha. Yookaan immoo maaliidha jee bakka wakabaa hin taane godhaa kana dhagahuun qabdan. Qarshii 1,500 fas gaafata dallaallee hattuudhaan soba. Wanni si godhu hin jiru. Warafaan si qaba maaliin si qaba jeetuma sobaan gartee warafaa godhaa kana dhagahuun qabdanii. 1,500 kennitee fi warafaa siifin qaba jee si qabus ati ka gartee ganama subii dhufee fi kan gartee irraafatee dhufe walmagatti takka wanni hin jiru. Maaliif hojjettoonni sa'aatii 3 fi wayitii kana seena
inni gartee qarshii 500 yookaan immoo 1000 kannatee fi warafaa si qabee malee watakka zero faayidaan hin jirtu saniif dhufteetuma gartee salfeenti qabattee seentee irra wayyaadha malee waan dabalataan paaspoortii as tokkoon hin jiru hanga ammatti hin eegalamne dallaalonni yookaan immoo namoonni gartee fakkeessanii ammatti isiniif baasna maal isiniif goona jedhanii akka maallaqa isinirraa hin nyaanne an kana isin jaa inni biraa immoo dabalataan ani paaspoortii nama tokkoofillee baasuu hin danda'u namoonni baay'een gartee keessan dhufni paaspoortii nu baasuu hin deessaa naan jaan ani paaspoortii hin baasuu waan kanallee dalagu hin beeku ani marrajaan isiniif gadhiise malee paaspoortii baasuu humnatis hin qabu waan kanallee hin dalagu hin beekus gurra sin calawu ani namni keenya gartee akka hin rakkannafin maqaa yeroo gartee immigreeshinni maqaa warra paaspoortiin beefi gadhiise ani fuudhee sheer isin godhu malee ani achi keessa sin dalagu maaliif namni keenya baay'een keessan dhufe maqaa keenya naaf laalee maal okkanaan ta'e torba meeqan gartee sitti deebi'aa jira jennee namni keenya keessan dhufne gaafata ani saniifin hanga tokkollee ta'u xiqqaatullee hanga tokkollee ta'u mee furmaata namni gartee paaspoortii gartee eeggataa jiru kan dhabee rakkataa jiru gama kiyya kanaan gartee yoo rakkatee jetiin gartee shar godha malee ani paaspoortii namaafis hin baasu ashokaallee hin baasu baasuullee hin beeku humnatis hin qabu waan akkasii namni gaafatan sheeggannoo godha ani nama gartee dalagatee jiraatu an dalagadhan jiraadha am professional guys waan akkanaan hin dalagu jechuudha ani nama gartee biyyattii eegu malee nama gartee uummata kiyya eegu malee nama gartee feekii namni dalagu miti isin jaani waa'ee gartee wal magaalatti soomanatti hin jiraabet dadhabeen jira dhiifama waa'ee gartee gama paaspoortii wal qabatee mootummaa wal magaalatti furmaata gahaa kannaa jira kan kana caalaa immoo ni fooyyessaa jechuudha maaliif ammaan tana bakka gootaraa kanatti immigireeshina gootaraa kanatti dhugaadha rakkinni gartee namni baay'een irraa kan ka'e rakkinni tokko ni jira garuu kun rakkoon qabu kuni xiqqoonni sirraawa kana booda mootummaan paaspoortii kan ka'e yoo gartee baallama ara dhaite baallama gartee ji'a tokkotti si qabe guyyaa paaspoortii guyyaa gartee baallama sanii guyyaa baallama si qabe sanii paaspoortii kee fudhatee deemuu dandeessaa jechuudha fuulduraaf saniif waa'ee gartee paaspoortii wal qabatee mootummaan furmaata guutuu wal magaalatti guutuu dhibbarraa 80 furmaata itti kannee jiraachuu hangam kiyyaa kan harkatti akkaan gartee harkatti jechuudha saniif waa'ee paaspoortii wal qabatee kan hin jiru kanaa jechuudha namoonni gartee immoo wakiilinnaa qabatan kan gartee nama fuudhaa dhuftan wakiilnaa yoo guutuu hin taane paaspoortii sitiin kanan wakiilnaa guutuu qabaattu malee tole hin jaanii sitiin kanan jechuudha kana viidiyoon gartee irraan kan fakkaatee dadhabin jira viidiyoo laayik share godhaa yaasu biraa namoonni gartee sabiskiraayib gootanii maatiin ta'in sabiskiraayib godhaa maatiin isin jaa biyya teenya rabbiin nagaa nuuf haa godhu soomannallee rabbiin nurraa qeebalu nagaa naaf jiradha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh በመጨረሻ ቁመረቲ ፓስፖርት ፉድን jira guys wow this man guys لا